namticha tokko jaartii dadhabee Umaritti madda jedhee dhufe. Yoo inni mana Umar jala gahu jaartiin Umarii mana keessatti irraan faca'aa jirti. Namtichi Umar ibn Khattabii ka lafarraa ol nama fuudhu sanga ulee qabatee deemu sagalee tokkoon dhagahu Umariin mana keessa. Namtichi jaartii isaa himatuu dhufe wayita inni balbala Umar ibn Khattab jala gahu isin irraan faca'uu jirti. Umar ibn Khattab irraan. Dubartii gaarii akkamitti beekanii akkamitti filatan? Dhiirri akkamitti dubartii filata? Dubartiin akkamitti dhiira filatte? Akkamitti dubartiif mustaqbala jireenyaatiif ghaibaa osoo hin taane waan silaa qabatama jiruu duniyaa tana gubbatti namni walirraa argu akkamitti namni dubartii gaarii filachuu danda'a? Yeroo har'aa maaliini milkooti? Talamaffaadhaa maaltu milkeessaa maaltu diigaa gaafii wal fakkaattu jechuudha. irratti ijaaramtu. Sheikh Jamaal Aliyyi yuunivarsiitiidha. Sheikh Jamaal Aliyyi mana barnootaati. Ijoollummaadhaan illee Sheikh Jamaal Aliyyi dhaggeeffataa gorsa isaaniirraa fudhataa guddanne har'allee kitaaba jireenyaatii fi kitaaba lafa jiru irraallee walitti qabanii bifa kanaan gorsa yeroo sagalee amma isaan haasaa turanitti wanni ayyaadaa ture biyya keenya keessatti amma akka addunyaatti biyya xalaaqni bultiin diigamuudhaan itti mul'atu akka addunyaatti tokkoffaan Awurooppaadhaa sharqa awsaxiin keessa Suudiin sadarkaa tokkoffarra turte bultii diiguudhaan jechuudha. Suudi Arabiyaan boodara mootummaan irratti hojjetee bakki mootummaan itti milkaa'e jedhanii moo leenjii kennuudha. Leenjii biqiltoota warra ganaa bultiidhaaf balbala dhadhaa'u jiru walaatottumu jiru leenjii kenne mootummaan qindeessee Suudi Arabiyaa keessatti sababa san har'a sadarkaa saglaffarra jirti jedhama. Sadarkaa saglaffarra Suudi Arabiyaan bultii diiguu keessatti jechuudha. Gabbu'ee jechuudha. Sababa leenjiin kennamuun jechuudha. Bakki kun bakka furmaataati. Leenjiin sooshaal miidiyaa gubbatti jalqabe kun gara ardeetitti illee akka gabbu'u Sheikh Jamaal Aliyyi akkasuma Ustaad Najjaash, Ustaad Sheikh Jamaal Haji, Abdurrahmaan Hussein, Dr. Ammar cufti keessa nama irratti hojjechuu danda'u namni lafa jiru. Guyyaa tokko sagantaa Adaamarra qabamee guyyaan tokko Dirdawarra qabamee guyyaan tokko Wallaggarra qabamee guyyaan tokko Baalee Roobi irratti qabamee sagantaa guyyaa tokko Jimma irratti qabamee osoo leenjiin bifa kanaa lafarratti illee kenname haga sartifikeeta gara jihaa majlisaatiinis yeroo amma aangoollee waan kallattii meeqaatama nuti harkaa qaba. Lafarratti gabbu'ee waan kana haasawa qilleensaa qofa nu harkaa ta'e akka nafne irratti hojjechuu barbaachisaa. Nama haasawa waa'ee bultitti seenuun muhaadaraa jechuun namni tokko dhufeeti namni kumni tokko taa'ee isa dhaggeeffatudha. Malee namni kumni tokko haasawu miti. Amma nuti Ustaad Najjaashin gaafata ka deebisu Sheikh Jamaal Aliyyiiti. Haadha muhaadaraa jechuun ma'anaan isaa kana ka addunyaan beektu. Nuti immoo sagantaa lafarraa illee sagantaa miidiyaa illee namni 30 yoon haasofne namni 100 yoon dubbanne namni hundi aariidhaan achi gaala. Kun dogongora muhaadaraan jedhamu kun. Muhaadaraa jechuun sheeka deemuudha. Guyyaa har'aan hundi keenya guyyaa dhageeffataa dhufnee isaanii jiga baanu. Hamuummata isaanii taanuudha malee guyyaa barna haasaa warra dabaluu miti. Sagantaan immoo uummanni keenya asirra jirtan wanti nu hubachuu qabdan sagantaan guyyaa takka kana qofaa miti. Tasa dhufnee dhabamuu miti. Sagantaa itti fufaadha. Sagantaa yeroo haga lubbuun jirru itti fuftuudha sagantaan. Haga addunyaa keessa biyyoota Arabaatiif, biyyoota Awuroopaaf, biyyoota Afrikaa keessa illee qaamaan deemuuti idni rabbiitiin. Sagantaa waa'ee bultii qofa osoo hin ta'in waan rakkanne hunda waan har'a sooshaal miidiyaan bultii keenya mootummaa gubbarraa qabee haga sireetitti nu diige jechuudha. Haga siree keessatti nu diige kana balbala malee mana nu seene kanatti waan kana furmaatatti godhuudha. Kallattiin har'a bakka ilmi namaa hundirraa dhalatu bakka namni hundirraa bahu irratti xiyyeeffannee qabxii kana kaasaa jirra malee idni rabbiitiin ganaa irratti hojjenna. Ustaad Najjaash waan itti naa dabaltu waan amma dargaggoonni koomintii jalatti gaggaafatan argaatiin ture gaafii keessa dubartii gaarii akkamitti filatan? Dhiirri akkamitti dubartii filata? Dubartiin akkamitti dhiira filatte? Akkamitti dubartiif mustaqbala jireenyaatiif ghaibaa osoo hin taane waan silaa qabatame dubartii gaarii filachuu danda'a. Yeroo har'aa amma akka gaala 100 kayaa'u keessa kaatiisa sun rabbi dubbatan san taatee dubbiin dachee rabbi martee har'a dubartiidha. Garuu dubartii bultiif taatu namni akkamitti beeka? Dhiira bultiif ta'u namni akkamitti beekuu danda'a? Bareedina fuulaati moo maal laalama qabxii tana jalatti namni hedduun hin gaafata tan itti naa dabale. Sheekh gaafii tana anilleen gaafiitii jetun
tanallee itti nu dabala gama boodaatti itti gaafii tanallee ta'uu baattu gaafii tana fakkaatu itti dabaladheetiin ture ammoo sagantaa amma deemu jirtu san hoggaanii fi raawwattan odoon an jidduun seenne gaafii tana deebisaa itti gootan jechuudha. Akkamitti aayiranii fi dahaba adda baafna sibiilli dachii gubbaa guutee akkamitti naasaa fi huccuu gartee qaalii sanii fi huccuu rakishaa huccuu wal fakkaatti hundi dhalaan dubartiin teenya uffata keenya gisa jennee uffata rakishaatii fi uffata qaalii suufaa fi huccuu gartee salbaachaa akkamitti adda baafna tayyattu inshaallah gaafii bareedduudha. Sheekha bakkuma itti dhaabdan irraa itti nuuf fufaa jidduutti isin dhabne itti nu deebi'a. Dhiifama intarneetiin na baase sagantaa xiyyeegama xumuraarra isinii gee qabxii lama qofa isinii qabxii lamaan tana keessa isinii beetiin gara gaafii fi deebina achi boodaan carraa obboleeyyan kiyya dargaggoota warra akka ustaaz Ibsaatii fi ustaaz asirra jiru hunda warra akka Anas warra jiru hunda gaanamaa ani arku dabarsitanii fi qabxiileen lamaan irraa dubbachuu barbaadu bultii keessatti wantoota ulamaan islaamaa lakkaawan tayoo isiin bultii keessaa baate bultiin achumaan diigamtu garuma diigamisaa deemtu keessaa takka wal kabajuudha. Jaarsaa fi jaartiin walirraan guddatanii waliin guddatan malee itti Oromoon ogeessa ta'eef, doktora ta'eef, sheekha ta'eef, beekamaa ta'eef yookaan baalasilxaana ta'eef jechuudha. Abbaa taayitaa ta'eef jaartii biraan guddatu. Maaliif yoo jettan duraanis jaartiidha isinis jaaraa. Jaartummaarraan deemu inni re'isa ta'eef, inni caalima ta'eef, inni dureessa ta'eef. Biyya teenyatti namni yoo re'isa ta'e, yoo hoogganaa ta'e, yoo caalima ta'e, yoo dureessa ta'e biraa guddate jedhama. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi ta'e, rasuula ta'e dhaadhaaf. Mana isaa keessatti kabajaan inni qabu akka inni biraan guddatin jechuudha. Kophee itti hodhee mana haxaawee kana dalaguu ture yeroon adagasaa jaalatamu hin jirre jaalala isaatirraa sahaabonni isaa areeda isaaniitiin mana isaa haxaawaniif sadarkaa ga'an keessatti haadha mana isaatiif mana haxaawee fi kophee hodheeti. Kanaafi jechi Oromoon jaarsaa fi jaartiin walirraan guddatanii waliin busuun haqiiqaadha dhuguu jechuudha. Kanaaf bultii keessatti wanni akkaan barbaachisu abbaan manaa haadha manaatirraa wanni inni fedhu. Haati manaa abbaa mana siitirraa wanni isiin feetu guddoon wal kabajuudha. Akkana jetti Oromoon waa lamaan bultiin ni miidhagdii jaan jaalalaa fi kabajaan. Waa lamaan bultiin ni diigamtii jaan sobaa fi tuffiidhaan. Waa lamaan nageenyi mana keessaa yookaan maatiin ta'e wajjin jiraatu dhiifama walii godhuu fi walii obsuu maqsa biraatti dhiifacha bultiiti jedhamu qoricha bultii dhiifama walii godhuun haati manaa abbaa manaatii dhiifama godhuun abbaan manaa haadha mana isaatiif dhiifama godhuun waa lamaan jaarsaa jaartiin bultii walii tiisanii jiran wal dhageeffachuu wal gargaaruu kun oguu takka illee hafuun qabu jechuudha. Kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kophee hodhee mana haxaawee jechuudha. Kana achi beeki waan ciccite hodhuu fi mana haxaawuu achi wanni abbaan manaa haadha manaa gargaaru nafni biddeena rabbuu sulleen tanaa olii beekti qishooma isin kabajarra qabdii hoyi. Haxaawuu qushaasha haxaawuu waan ciccite hodhuu jechuudha. Waa lamaan abbaan manaatii fi haati manaa wal gammachiisanii jetti Oromoon wal galateeffachuu koflaan wal simachuu jedhan. Jaarsaa jaartiin waliin kofluun gaariidha. Gammachuu wajji jiraatuun irra gaariidha. Jaalalaan waliin jiraachuun ammoo hundumarraa gaariidha jedhan. Kanaaf qabxiin jabduun bultii keessa murteessituudha. الزواج بدون احترام هو زواج فاشل جدا. بولتين خبجان كيسن جري ديغم تيجو مال الجنة ربي نبر وجعل بينكم مودة ورحمة خبجان جبان أما سكنت ورمون وقوم أحمد جال اللي من إبسا جبان سي من دكانيس وقاجان أتي خبجا أتي بولتي خيست ونتك ربي سوداتو تي عليه وني بولتين رجل أبد والخبجو جارتين جارس خبجو جارسي جارتي خبجو خبجان haati manaati sinifeeti abbaan manaati sinifeeti namni tokkollee nurra ati waan ati haadha mana keetiitiin kabaju keessaa jechi gaariin ati isiin dubbattu akkaataan ati isii ilaaltu bootaan ati isii kennitu hundi kabajaan waan akkana zirzirii sii himneef hin miti mee gabaabsee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa'ee kabajaa irratti wanni inni dubbate hadiisuma lama qofa isin yaa'imu kanumaan amma duras dubbanne kaduraa khayrukum li ahli waan khayrukum li ahliin suni kabajaan kalamada لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
osoo walii sujuudaa jechuutti kanama ajaju ta'e haadha manaatiin akka abbaan manaati sujuuddu ajajaaji. Kabajaan kana achi hafanii jira. Abbaan manaa haadha manaa isaa biratti caalaa ta'uudhaan nama hundarra caaluunis kabajaan kana achi hafan jiru jechuudha. Kabajaan wal kabajuun bu'uura bultiiti jechuudha. Bultii keessatti bu'uura waan bu'uuraati. Raasal maala kaapitaala jaarsaa jaartii jidduu jiru. Kayoo inni badi gammachuun baddu. Kayoo inni jiraate wanni namni jaarsaa jaartii jidduu barbaadu jaalaltichi boodaan dhufti. Wanni hundi waliirra kutuunichi boodaan dhufti. Waggaa kabajaan dhufte jaalaltiinis dhufti. Kabajaan jiraachuu baannaan jaalaltiinis hin jirtu jechuudha. Jaalalaa fi kabajaan bara akka ija lamaaniiti jedhanii isaan lamaan waan addaan hafuu miti jechuudha. Abbaan manaa haadha mana isaa yoo kabajje, haati manaa abbaa manaa yoo kabajje, bultiin gaafa san ni'maa taati, bashannana taati, bashannana daangaa hin qabne taati. Gariin namaa kabajaan namni kabajaa qabu abbaa manaati jechuudha qofa beeka. Haati manaa kabajamuu qabdu, arrabsamuu qabdi, waan feeti jechuu qabda, kabajaan qabdu jechuudha beeka. Akkasii miti. Haati manaatis kabaja feeti, abbaan manaatis kabaja feeti. Yoo ati nama kabajje namni si kabaja. Gaafa ati haadha mana keetii kabajje, haati mana keetiitis si kabaja. Kabajaa jechuun bara dildila gara qalbii namaatti hin ceeni. Al-ihtiraam huwa al-jisru alladhi yu'baru alayhi ta'buru alayhi al-qulub ila al-mahabba. Dildila yookaan maal jettaniin riqicha namni jaalalatti achi ce'uuni. Akkana jedhu lamaan islaamaa miskiinun summa miskiinun الزوج الذي يحترمه الناس وتستصغره زوجته جان مسكين وجان بوتي خيست إر مسكين نما حواسني على التسخبج خان هاتي منسا من خيست خبجا إسابين قبل إيجان خنافو قبين يملين نوجين جراچو دنديا واني جيرين خنا برباچو سهدون إرتي وجيراچو دنديا خبجان جراچو بانان أمو وجيراچو دنديا من خيستي خناف إنديريسو خبجا أسمتين دابا قبطين تمورا تنين كاسو بربادو تشبودان غما غافي سني ديبنا سودا ربي تانسي خبجت انسي جچ غاري ولينجو جچ غاري بولتي خيست اكا مرتيسا جالا ليسا جارا خبجا اسا فيدا خبجا بر جچ غاري نمانجو سنرا دفا واي خبجا خيستي ربي القران خيستي وقولوا للناس جچ غاري نمانجو خيستي وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقولوا التي هي احسن قبلتك خيان جتة إرجاري جا عجين نمان جتة غاري جا عجين وقاجو جالس جالتين إسكيس مجرد إر خبر باتشو جتة غارين كجامو قبول أبا مناتي جانا مناتي الكلمة الطيبة صدق آينان دبين غارين صدق آينان إيجا دبين غارين صدق آتان جار سخيتي جارتي تيدي صدق آسالك ترهق آجين نمني جتة غاري جتون جارتي تيدي يجو إرهدون نما أكو بيسمو بيتنتي أرجعنا كابين ساتين أرجعنا أمو جتة غاري يخاف غلطي فنا يارتي ساتين كون دندو فكينيا وقاشي وادنا جزاك الله خيرا جتوني وخاب حاتي من أبا منات جزاك الله خيرا الله يرضى عنك بارك الله فيك الله يحفظك لي برجع كناهم ربي سيهاتي سلاف جزا ربي سيها خفر ربي سرها جالة يجون أتي قلقل وقام نقل تجارتين تي من خيستي الله يرضى عنك الله يحفظك لي جنان تعبني أتي وياخنا تقولتي في تشكي في تشنكي الدنيا تنا أتشمتي دارابو بين فوتيتات يجو أكاس ممس حاجة في تيوب وياك مجد قولتي وقاتي من قلت جيتشك قلبي نمج أبسط تقو إسين سين جنان أتشمتي ونندنو دارابو بين فوتيتات بشام بيينك أمتات يجو فكينيا جيتشك غاري وقاجا نمو وارسا غاري كبا أكن يوم خيساسني خفلو تي أني بربك قدان سيف كبا أتي أنسك أبا جنبر أنا في نعمة الحمد لله يوسين سنجد أتي جارتي قفا متناف شريخ جروخيات خيساو بك إلمان دقينت هاتي تيسن إرغودا نماتي نبرت بك قدان كباف أكا إسينيس دقيسوت أكا إلمانيس دقينت إلمانيس غافسن جالا لبرتن غافسن كبجا برتن نما برات اللي قباني على كبجر أمة سانيت اللي أبا سانيت اللي غافسن كبجر خنافو جتشي غارين أبا منا هذا منات إنجو جتشي غارين هاتي منا أبا منات إنجت وني تكلم بولتي تنخيست وني إسانير بولتي قدام جتشي سانير بولتي قدام وني بولتي سانير تلشونجرت أكيد العلماء الإسلام كل يوم يمر على الزوجين بلا كلمة طيبة بين الزوجين خسارة لا يشعران بها إلا بعد زمن جان ويانتوك هذا مناتي في أبا مناجي دوخا أدوم باتي تقيتو وصو جيتش غاري تقولين جن خنا قبام صوفليتي جيتش غارين أبا منا هذا مناتي نجو
jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jettu bultii keessatti akkam murteessaan akkasuma ammas faallaan kanaa jechi haamaan fuudhuu baadhe osoo sitti heerumuu baadhe osoo si beekuu baadhe jechuun jecha qalbii nama madeessu jecha bultii tana waggaa tokko maal jettaniin vaayirasatti naqee jaamsu jechuudha. Waan ati ama diidami diide ijaarte guyyaa tokko diiguu jechuudha. Waan ati biqilchite gubuu yookaan haamuu jechuudha. Kanaaf jechi haamaan akkanaatis akkasumatti jecha gaarii jechuun jecha hamaaf irraa eegi jechuudha. Jecha hamaaf irraa eegi jechuun jecha gaarii jiini jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko waan amma namni mummoo waliin jiru warri magaalaa alla wallee jira. Ana ma'aki ansi wajjin hin jira. Siifin jira jechuun wani takkallee wani si echaaf hin jirtu. Akka jedhan ulamaan islaamaa abkhalu naasi man yabkhal hatta bilkalimati xayyibaa jedhan. Irra doonyi nama addunyaa kanarratti nama jecha gaarii namaan jedhu namaan quudhine jedhan. Bultii keessatti murteessaan rabbi sodaachuu wal kabajuu jecha gaarii waliin jiru qabxii sadiin dubbadhee qabxii sadeen kanarratti irra guddaa waliin dubbadhu ifitti qalbii tiyyattiin dubbachuu jira ifittiin haasa'uu jira ustaazotittiin haasa'uu jira wanni kun yoo ana fayyadee nama biraattillee akkasi fayyadee jeeti asumaan gara haasa'uu kiyya xumuree gara gaafii akkamitti namni intala gaarii filachuu danda'a jechuurratti waan namni bultii filatuun keessaa nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa adda keessatti hadiisa tokkotti waa afur lakkame namni qabeenyaaf ol filata shanyiif ol filata diiniif ol filata bareeduminaaf ol filata kana keessaa diin filadhuu je sodaa rabbii jechuudha namni sodaa rabbii qabu kaan ilaallatiin jechuun mi beeku wantoota filatamu kana keessaa tadhabuun qabne diin saniin dhabinii jechuudha. Waan biraa guutuu siif guutamuu dandeessi. Waan biraa dhiisuu dandeessi. Diin dhiisuu hin dandeessu. Waan biraa dhiisuu dandeessi. Diin dhiisuu hin dandeessu. Waan biraa. Ayyee. Kanaafuu waa afur dubbatee afran san keessaa namni qabeenyaaf ol fuudhu, gosaaf shanyiif ol fuudhu, akkasuma bareedinaaf ol fuudhu, diiniif ol fuudhu, fasfar bizaati diin wa'illaa taribati yadaa ka'e. Filannoon kee kana sadan qabaattee kaati dhabuu hin dandeenye diinaa ta'uu diin irratti waan feete dabalachuu dandeessa. Hadiisa biraatti ijaajaa akkuma tardoora diinoo wakuluqoo fazawujuu jee kunuqa dubbate amala gaarii dubbate waan wallaanamuu hin dandeenye mas amalliin isa akkasuma. Hadiisa biraatti tazawwajuun waduudan waluuda jeeti dubartii akkaan nama jaalatu jaalala laalaa fuudhaa jee jaalaltiinis waa hedduu qoybuu dandeessi. Hadiisa biraa keessatti immoo annaasu macaadin ka macaadin zahabi wal fidda namooma dubbate namoomni sun irra waan akka laaftutti beekamaatii miti. Kanumaafuu walii galatti Oromoon ogumaaf maaftu dubbii tana jecha tokkoon fixxee keetu haadha laali intala fuudhii jaan haadha laali jechuun akkatti isiin abbaa manaatii hojii jiraatu akkatti manni isaanii itti jiraatu akka isiin abbaa manaatii wajjin itti jiraatu san laali ati yeroo qorachuu feeti bultii haadha abbaa sii qoradhu jechuudha. Intalti waan hin jirre fiduu hin dandeessu. Waan jiru san fooyyeessuu ni dandeessi. Jallinni yoo jiraate waan zamana kanaa waan nama adda addaatti ijaatee jallina irraa sadarkaa tokkoffaa godhuu dandeessi. Qaceelloo haadha abbaan sii qaban san qimamaa fi waan adda addaatti barattee itti qorattee itti dubbistee itti leenjitee sadarkaa sanii ol godhuu dandeessi. Kanaafuu akkaataan itti intala gaarii filachuu danda'an akkaataan itti filannoo gurbaa gaarii filachuu danda'an bultii isaanii ilaalaniiti. Haadha abbaan isaanii yoo warra rakkoo adda addaa irra wal dabarsu ta'e irra guddaa namni amala akkaataa jireenya gocha warra baratti intala taatus gurbaa taatus waan maatii keessa jiru san fooyyeessitee gabbistee itti qaraatee itti leenjitee itti qorattee itti dhageeffattee itti dabaltee fooyyeessitee barbaree fi soo gidduu hundatti gootee jechuudha. Kanaafuu bultii akkaataan itti filatan maatii ilaalaniiti jechuudha. Maatii sana akkatti hojii jiraatu ilaalanii intalti haati siidhaa abbaa boksiin dhoytu. Isiin ammoo kaaraatee barattee dhiitichaa funyaan keessa si dhiitti dhufte harkaan osoo hin ta'in miilaan funyaan waa teestaan si dhoyti. Achirraa laallachuu hin dandeessi. Kanaaf gabaabinatti deebiin ta'e haadha laaliin tana fuudhii jechuudha gabaabdutti. Dhiiba manaa godhaa hedduun isinii dheereessee haasawallee nan jarjarsee yeroo dheeraa ifaanis nu dhaamee hedduu bokkoraa waan turreefi wanni miidiyaatis haasawni miidiyaatis nutti haala warra jalqabarra jiru warra gama jalqabaa jiru waan ta'eef asimaanuu dhiifama isin gaafachaa gaafiin biraa hojii jiraattu taate gaafii lama sadii isinii deebisee saayibban kiyyaaf dabarsuu
carraa isaanii dabarsuudhaan yaala. Aywa, ninjira jaallan qaali. Hoggaan takka samaa viidiyoo cufattanii teessan akkana gamni kun as ba'a hundi keessan Ustaaz Hamzaa, Ustaaz Abdurrahmaan silaa Sheekh Abira jira, Sheekh Jamaal illee. Kunoo akkana waan taasilaati. Nagaa hundi as ba'a. Sheekha gaafii lamaan takka ta gaggabaabsaa jedhu jechuudha. Akkumaan jeesanii haasawaa addaan muruun barbaadu. Gaafii lamaan tan hoggaan gaafadhe irraa hin bu'aa namni gaafii qabu yoo jiraate ni gaafataa achi booda sagantaa kallattiitti aantutti ceesifnaa jechuudha. Maaltu jiru bultii milkeessa sheekha? Bultiin maaliin milkooti? Talamaffaadha maaltu milkeessaa maaltu diigaa gaafii wal fakkaattu jechuudha. Maaltu milkaa'u isii dhorkaa maaltu jiru akka milkooytu godha. Tareefuu hanga amma jenne kana cinatti qabxii hafuun qabne milkaa'inaa fi milkaa'uu dhabuurraa haasawaa jirra waan taate jecha wanni eeggachuu qaban maali wanni itti bololuu qaban maali tajettu jechuudha. Maashaallah wantoonni dubbataa dhufne waan bultii barbaachisu keessa haga ammaa qabxii sadii qofa dubbanne rabbi sodaachuudhaa fi wal kabajuu fi jecha gaarii waliin jiruudha dubbanne. Kanaan alatti wanni bultiin irratti ijaaramtu wanni bultiin yoo isiin keessa jiraachuu baatte diigamtu baay'ee jira san keessaa qabxiilee muraasa yooniin kakaasu taate namni haati abbaan manaatii fi haadha manaa yeroo hunda namni kun dirqama isarra jiru qaba mirga isaatii fi dirqama isaa beekuu qaba abbaan manaatii fi haati manaatis yeroo hundaati namuma haqa kee barbaadu qofa yoo taate haqa namaa dheeyne mirga namaa dheeyne jechuudha. Haati mana keetiitis mirga sirraa qabdi atis mirga irraa qabda atis haqatti qabda isiinis haqa sirraa qabdi. Haqa akkuma haqa kee barbaadutti haqa namaa eegu haqa kee barbaadu dura gaafa haqa namaa eegde namnis keessiif eega. Gaafa ati jecha gaarii jetteen jecha gaarii siin jedhan gaafa ati kabajjeesse kabajan gaafa ati bakka kennite bakka sii kennan gaafa ati irra namaa dabarte irra sii dabran ammas yeroo hunda bultii keessatti hinjifannoo nama bultii ammaa keessaa wanni jiru isiinis hinjifachuu barbaaddi atis hinjifatu barbaada. Hinjifachuu wanni jaan hin jiru hundinuu waliin hinjifatamuudha malee jarri warra wajjin tapha taphatu kumaan reefu jeesanitti goolii galchanis hojii galchaa itti galtus walumaan itti galti. Kanaaf bultii keessatti haqa mirga siidhaa eegu ati yoo mirga sii eegi isiinis yoo mirga kee eegi wanni hafanii jirti. Waan isin sirraa barbaaddu yoo gooteef isiinis waan ati irraa barbaaddu yoo gooteef kanaan alatti beeki amma bultii keessatti hin seenne beeki dallee wasiitti irraa haasa'u jira keessaa wajjin seenne madura. Haqni jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartii irraa qabu lakkoon yoo beekima. Dallee irra jirra maal haqa waan wanni mana keessatti affeelamu waan hedduudha. Kanaafuu wanni jechi tokko gochi tokko bultii tana waan feete dalaydee balleessuu dandeessi. Amma namoonni tokko bargaa sumatti heerumeetiin hireen tiyya baddee hireen tiyya ni baddee yoo siin jette mantaltee ati fuute jechuudha. Namitti isin hojii zalaalama akkamitti jiraata? Isiin hireen sii baddee hiree sii balleessite ati sii fuudhuudhaani. Sitti heerumuun warri keenya na jibbee yoo jette. Sababaan sitti heerumetti warri keenya duraan biyya alaa si geessina naan jaanii yaada qabanii achumaan na jibbanii yoo siin jette. Amma soo iccitiiti yoo baafte satrii dheennee mijaarsa jaartii waliif satrii dheenne hammeenya kee yoo gabbaatee dubbatte waan ati gootuuf hundarra yoo siin galateeffan amma mataa wal galateeffachuun qoftiin waluma galateeffachuun jechuun wahuma ati goote wahuma sii goote hundarratti shukran yoo jette wal faarsuun alaal amma akkuma wal arrabsuun jirtutti wal faarsuun jirti beeku wanti walii faalla deemti wal faarsuun bultii jaartii wal arrabsuun bultii diiti wal galateeffachuun bultii jaartii wal galateeffachuu dhabuu waan goote irratti bakka walii kennuu dhabuu bultii diigaa deemti. Kanaaf wantoonni qabxiilee hedduu jira haga qabxii 10 jechuudha. Carraa warra ilaa hanga ammaatti sa'a dheertuun dhageeffatee kanas hin gubnu gaafii teetan yoo sii deebise asumaanuu yoo ustaazanii fi warra gheebitti amanee eegasii guyyaa keessatti dhufe kan jenne sanitti osoo dabarsitanii. Obaasanii jiran dhugee jiraarra takka dhugee ittiin bokokiyaa ittiin hafan adda'u tokko ammoo ittiin fayyaan isaa achiin haa ba'u. Dawaan har'a bakka bultii kana akkanatti qopheessanii damma ummanni qabu mammaaksa ummanni qabu wajji qabatama ummanni keenya keessa jiru wajji bifa kanaan qindeessanii namaa dhiheessuuni rabbi biraa kennama gaafa qabdii malee waan namni illee danda'u miti rabbiin umrii keessan isin haa kaa'u. Ittaansee Gadaa Umar ibn Khattab keessa namticha tokko jaartii dadhabee Umar itti madda jedhee dhufe.
يوني من عمر جلقه جارتين عمري من كيست الران فجأة جرتي لم تجي عمر المخطأ بيك لفرع ولا ما فوق سانغا ولك أبتي ديم سكليتو كون دغ عمرين من كيسا لم تجي جارتي صاحبة توفي ويتأني بالبلا عمر بن الخطاب جلقه يسين الران فجأة جرتي عمر بن الخطاب الران لم تجي أفانك أبتي في عمري أمبيكو سنتو عمري ألتونا من ديفني هر أساقلي دبرتي جارتي سألت دقه مالته عمرين كنت تسقب باي أنا مالتو نتوك جارتي تيهمتشو في جدي وفي الرقرقالي يرون في الرقرقالو مين اللي إسالة فشكو يسيتيتي عمر ألك منك يساسقلي سألت دقه قباي بالبلا سانكا بنيو يتني قبه نمتوچا چقرقالي دي ماجره هاي جدين أسديبي جدين انديبي دفتيه هلاجة لقيسي مالتو في أسديبي سجدين jennaan bar jaartiti ya dadhabee sitti himadha jedhee wayitaan dhufu teetu mataa gubbaan si faca'aa jirteedhe. Umar ibn Khattaab an alabbee kusantu antuuta bishaan bu'ee jechuun qimee dhabamee Umar ibn Khattaab dhabamee isin jiraatte. Ani kam himachuu dhufa an Umarii an beeku sun osoo akkana ta'u an kam himachuu dhufa ofirraa garagalee jedhe. Umar ibn Khattaab waan jedheen radiyallahu anhu ardaah gara akaakayyoota haadhaatiin gara keenya kana deebi'aa beektu Umar ibn Khattaab kuni Umar ibn Khattaab ibni نفيل ابن عبد العزة جرى كان نفيلي في خطاب اللي نمي ده دبرتها بشاتي وان جرين ورن الخطاب والنسي الآن ودينا وانا نكسج الإسيف لولو ولا اللي له ولا اللي قرو قالت إسين ناقوت الدجاج الشكية جعلنا جال إسيس دين عمر بن الخطاب إبدا جل أولتي قراكي يا إبدا نكبتنك أبني ستيرين ibidda shahwaa gabbaasee alanna salphismana keessatti na sattarteedhe. Ilmaan babbareeda lu'lu'a fakkaattu oomishtee naa kennite jedheen. Uffata kiyya miiccitee alanna bareechite jedheen. Ka isiin kan hunda naa goote sabaabuhaa saraab jedhee arrabni isiitu mutumti isaa qayyootaa fi bishaan fakkaatu malee homaa nan godhu arraba obsuu fi dadhabe jedheen jecha. Gocha hagas gahu dirqama rabbi sirran kaa'in meeqaatama naa taate. أنا جتش إسيد الدبيتين إيران فجأة عمر بن الخطاب جتش كون قصان سينان كون قفتي بولتي جرين يكين يكيسة تجاهل دكتور عيد بن عبد الله القرني عيد القرني نبيتني كتاب ذاته كيسة وانجل وقافتو كروفي جارتين تيرفتي سري غرا ميل جلي غرا قد آنو كان انتهي جدي يصير رفاجر تجدي يصير بردلبسي وفتش إفتو وي مسكي جدي عيد القرنين انت لامرأة غريبة جاءت إلى رجل غريب انت لا أنا مبيكني كان إسيهم بيكني كوقاكو أبوي وكي دقدام أقول تكبك تكت ولا أغرين بيني نمبيكتو إسيهم بيكو كاتي جارت أباقتي أبوليسا قتي ديفتي جتشو هذا أفرا ديفتي كان قوتو أفرا ملكتي أنا مبيكني كانت تلفتي وفيتي أمانتي مانا كي يكيسا مرتي أكنا جيفتي يدي عمر عيد القرنين تا أجائب جدي يارتزن جيتو أكاتان الاتلالو جيرو خريو وجين جيتشا كانت انتاليتاني لالتا جيتشا قد دابيكي إيش يدي عيد القرنين أني إسي مانا كيستي كجرين يقوتو ماتي قوتو فرا ملكتي نتي أفتي bakka abbaan abuuffattee mana kana ciifti bakka haadhaan abuuffattee mana kana ciifti bakka obboleessaaf obboleettii fira isii guutuu ka keessa dhalattee guddattee oowwifatte san keessaa baatee mana kana ciifti akkamitti isii tan harka kan fuudhee dhahaa jedhe Aayidal Qarniin mana kana jireenya hidhaa itti godhee alatti hiriyoota biroo wajjin hoteelatti bashannanudhee haasawa dheeraa haasa'e haasofni kun haasawa guddaadha rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam حديث إمام الألباني حسن جدين كيستي من تزوج نمني فودي فقد استكمل نصف دينه نمني فودي ولك أمنتا إسا قوتتين الرسول عليه الصلاة والسلام ولك أشرها في مو فليتق الله في النصف الباقي كان هفي كيستي مربي إساها صداتو جلن واني رسول ربي أكس جلنين مالف أمنتين إسلاما بلتي ولك ديني قولي ولك إيمانا قولي برسنتا شنتم أمنتا إسلاما أكنا برسنتا شنتم إيمانا جيسي وانتي قد افجدان علماءني بلبلا لما بلبلا اتين البنا ما جهنم النمو بلبلا لما شفتي جدان جارتي يوكين بلتين بلبل توكو بلبلا أفان كاناتي
inni kun kamiila lamaan jidduu inni kun kan afaan hidhii lamaan jidduu kana balbala lama shahwaan ilmi nama ittiin jahannamin seenu isa kana jedhan lamaan kana cufti jaartii lammaffaa bakki laboraatooriin amala nama akka reef Jamaal Aliyyi jedhan laboraatooriin amala nama bakki ilmi nama itti gulaalamu haqiiqaan nama itti baatu bulti keessatti hiriyaa kee alatti waliin jiraattu hojjetaa wajjin alatti dalagattu daqiiqaa muraasaaf guyyaa muraasaaf wajjin turuu dandeetta yeroo san keessa amala kee gubataa fi danfaa san of keessa gadi dhoksitee daqiiqaa muraasaaf wajjin jiraattee dabruu dandeessa garuu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 amala walii argaa jiraattu biratti obsa dhugaa rahmatummaa dhugaa walqixxummaa dhugaa wareegama dhugaa amaanaa dhugaa akhlaaqa dhugaa san jaartitee biratti ol baati kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam irra filamaan keessa rabbiin biratti dubbii hamaa beeki irra filamaan keessa rabbiin biratti nama irra filamaa keessan ta'e jaartii bira jira rasuul dubbii laafaa miti bara bakki rasuul itti kuffise laal dubbii kanatti hin kufe makhluuqni yookiin bakki itti najaa bahe asii jechuudha irra filamaan keessan ani irra filamaa keessan addunyaa keessa jaartii haadha warraa kiyyaaf irra filamaa keessan jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam inni sadaffaadha wanti walakkaa amantii godheef wanti walakkaa parsantaa imaana walakkaa godheef amantiin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bultiin mootummaa xiqqaa bor mootummaa gurguddaa oomishu biyya xiqqaachuun dawlatun musaggara mootummaa xiqqaa jedhaniin biyya xiqqaa wahiiti biyya gosoota waan silaa mootummaan tokko biyyaan bulchu guutuuf keessatti ammatu bulti jechuun hooggansi mana keessa jira gara siyaasaatiin mana keessa jira siyaasaan gara ikoonomiitiin akkaataa itti oomishtee fidduu fi baasii fi akkaataa herreega itti gootu guutuun mana keessa jira mootummaa xiqqaa tokko ka mana keessatti ijaartu jechuudha kanaaf dubbii keessan fagaadhu ustaad keenya sheeka kiyya Sheikh Jamaal Haajitu nu fuuldura jira kasuma saahiba kiyya Hamza Hussein tu nu fuuldura jira jiraaf dubbii dhiisaa haasaa Sheikh Jamaal Ali irratti haasaa dabaluuf osoo hin taane homa tokko wal bal'ifnee sharhii gooneetuma dubbachuu haa taatuuf kana kaafne rabbiin bultii gaarii bultii barakaa warra bultii jaarratteef rabbi haa taasisu ammoo sagantaa dhumarratti waan dhaamachuu barbaadu hawaasni keenya sagantaa kana sagantaa yerootiif balbala bananne malee sagantaa kana qofa dubbanne irraa buunuu miti idni rabbiitiin hayyoota isin as jala gaafataa turtan Sheikh Ustaad Sheikh Amin Ibro irraa qabee Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa qabee hayyuun tokko nafu hundi isaa guyyaa isaa eeggatee dhufa tokkoon isaa nafu nama hunda wal bira isiniif hin quuftanii yeroo takkatti waan qabdan guutuu gisee takka wal qabdanii yoo fixattan boroo eegaa isin hin beeloftan isin beelessuuf isin dheebessuuf hambifnee irraa qoshorree mummuraatuma isinii dhiheessaa jirra hayyuun hundi isaatuun dhufa beekaan hundi isaatuun dhufa leenjiin ni kennama sagantaan ka tiktookiin jira ka iimoon jira akkasuma tartiibaan ka feesbuukaa jira hunda isaa mana jijjiiraa sagantaa mata duree barbaaddan isin gaafanne qabxiin isin raa rakkattan maal akka ta'e gaafanne dhukkuba sooshaal miidiyaa qabnaa itti fayyadama isaan beeynu sababa itti fayyadama isaa wallaaluudhaan waan albee ittiin silaa qalannu deebifnee oliif hin qalaa jirra waa'een amaanaa biyya keenya ummata keenya jidduutti birrii wal bira kaa'ate namni wal waakkatuun waliin dalagatuu dadhabuun fatanaa ummanni keenya keessa jiru dubartoonni keenya biyya alaa bahanii karaa adda addaatiin miidhamuun karaa fatanaa hedduu keessa jiranii karaa musiibaawwan jireenya keenya keessatti sooshaal miidiyaan dhoqqee keessatti darbe furmaata nuu ta'a jennu isin gaafannee waliin mari'ata sagantaa bilchaataa gurguddaa guyyaa xiqqoo addisiisnee sagantaa har'a akka har'a nama 10,000 kanaan dhuftanillee miti bakka isin hin jirretti nullee dhufnu waan ta'eef laffaatiin haga laffaatii keenyaatti waan wal madaalu dadhabbii keenyaatti wal madaalu hayyoota isin barbaaddan hunda tokko qabannee kan ta'a nu ulfaadha galatoomaa warri hirmaattan warri hirmaachiftan cufa keessa rabbi isin irraa jaallatu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh